السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درجة بليهم بقى سنين جتا أكم جرتمي نجا كيساني بقى سنين جتا روحاتنا عجائبين نفي هكا سمالين har'aan kana ummaa kiyyan jedhanii bara maqaa maadaamiin jedhunan ummaa kiyyan jedhan kan eeggatti dhufe ummaadhuma mitiire akkasii ummaan kiyya har'a waan sartifikeettii naa kennite sartifikeettii hojii kiyyaa darajaa olaanootti na dabarsite waraqaa ragaa na eebbistee nyaata hojjechuudhaan jechaadha. Waliyyannoo uummanni qaraara baasee hiriyoonnis amma qorra kanaaf boodas ta'e alaa waalan hin beeku. Nyaanni Khadijaa dhibbaan dhibbatti bareedaa. Kanaafi nuti bahararra deemnee bashannanna waan ta'eef guruppii qabu isaan amma gisee qorraa kana nyaata kanaa Khadijaan nuuf haa qopheessitu achitti jedhanii qaraara natti baasanii sartifikeettii naaf kennanii na eebbisanii isiniin jedha mabruuk jedha. Innis maa inni hojjettanii distii xiqqootti dhiqqa nyaatti hin dalagaa ture fi jechaadha nyaata ammallee kun qopheessan jira amma dijaa hojjetti naqee an kanatti hin qopheessa duraanii dijaa afur fixa ammaa fi lukkuu afurii jechaadha. Amma garuu kan natti dhufe kanatu na ajaa'ibe kan inni amma itti qopheessuudhaaf qopheessee fudhatanii isaan alatti ba'an kana miina alaala jiran an ammaan kanaa jechaadha. Garuu sirriitti mul'atu yeroon viidiyoo qarrasuuf jedhu jechaadha. Kun ammuma qumatii kootii egaa amma sirriitti naaf hin mul'atu malee. Kan ammaan kana yoon kana guuttatu jechaadha. Kun amma ulaa lamaan fixu jettee naa tilmaamaa ooltee deemte anis kolfaatuma egaa beektanii ormaa fi maalitti jennii ban jedhani kanaaf ulaa lama waluma fixa yaa ummaati jedhee. Kolfisiisee sirriitti ishiinuu gammaddee Khadijaa waan itti gammadde seete amala kiyya keessa ammoo beektanii garuu naan ilaalan tiiran fakkaadhaan tiirummaan qabu mana rabaa keessatti namni akka koo isaaniif ajajamee bula hin jiru. Akkasitti kun amma kana sii fidee olaa lamas ta'e tokkos ta'e itti qopheessitee fuunee baanala naan jedhanii kanaan na eebbisanii isiniin jedha amma kana yoon gaafan ol saaku ammaniin kun amma gaafan kana dhiqu ol fuudhu. Sichi waa hin galee waa fayyadaadha immoo kana gottute. Maaluma laata jireenya biyya nama kun. Keenya distii qofa nutti jijjiirama yaa Rabbi. Distii xixiqqoorraa guddaan nutti jijjiirama yaa Rabbi jireenya kana nurraa jijjiirati. Akkasiin isiniin jedha akkasitti na ajaa'ibee amma distiidhaan na eebbisanii. Kanaaf distii qofaa miti waan biraatiin eebbifame jedhaati du'aa naa godha. Kanaaf Khadijaan tabbaa kamiya jedhanii kanaan na eebbisanii isiniin jedha asumaanuu kolfaa. Akkasitti distiin naa bitamee isiniin jedha gaama lamaarshii moo maalii qaba sirmaa yaa salaam kan inni ittiin ol gottotee kaasu. Akkasiin kana gaafan gottotee jedhe sichi faayidaa maalaan qabaa miti. Rabbiin kana keessa akka nu baasu du'aa inni godhaa isiniin jedha isin kolfisiisuufiin kana isin waraabaa jira. Yoon akkas jedhu immoo hojii tokko isin ajajanidha fuulan guurina. Kaafet fituu jedhan. Maaliifii sabriidhaan dabarsu obsaanii jechaadha. Eeshii kashii balxaal jedhan. Yoo dandeessanis yoo hin dandeenyellee eeshii jedhaani. Kanaafuu dallansuu hin barbaachisu mana namaa keessa taa'anii. Jarri kun nu barbaacha hin dhufne nutu paaspoora baafatee hojii keessan dalagna jedhee dhufe malee isaan nu barbaacha hin dhufne. Kanaafuu sabriin barbaachisaadha. Waan isin ajajan tokko hin hojjedhu jettanii fuula guurtanii lola maalii hin barbaachisu mana namaa keessa dhufanii dalallanuu hin barbaachisu. Maaliif yaa Rabbi na gargaarii kana keessa na baasi jedhanii jara kanaafillee giddeetaa keessan ajajamuu qabdu kan isin jedhufan kan isiniif waraabaa jira. Amma aniin kuni dhugaa dubbatuu fi dubarri manaa baatee rumtee jirtullee nyaata asii fudhatu maaliifi anaan garuu akka eenyuu ofitti nama qabu wayiitti taasisanii nyaata keerraa farraqamuu hin barbaanne nuti nyaata kee barbaanneti mana keenyatti illee galluu nyaata keerraa adda bahuu hin barbaanne kanaafi naan jedhanii yoo dhufanillee hadiyyaallee numnaa kennu dhugaa dubbachuuf na gammachiisu garuu kolfeetuma naan isin mani hira nyaata kanaa jechaadha nanni raafii nan qopheessaaf mana qofaaf miti kan hin qopheessu isiniin jechuuf kan jedhee amma immoo dubaraaf illee toon erguu amma qaraarri natti baheegaa
warra silaa guruuppiidhaan nyaata alatti qopheeffatee hanga qorra kanaatti fataa jedhuufillee distiidhaan na eebbisanii jiru siniin jedha. Kanaafuu congratulations jedhaan siniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waaw distiin akkuma dhufe kun qimamis cheekii godhee hundasaa ka dura qodaadhumsaa wajjiniinu baasee ka biraa amma kun jidiida jechaadha. Qimamii አይነታን ከላይ እስከ ታች ነው ጉባራ ይስ ቅመሜ ጉባራ አሲ አከሲቲ ኩኖ ቆዳ ሳሌ ጃይሰ ፉደን ጅራ ወይ ጠባካ አከሲዳ ኩሺናን ከራ ለማት ደለገማ ኩሺና ከራናት ይስ ኩኖ ከቲ ጃይሰ ቆዳ ቅመሜ ጅጅሬ ጅራ inni kun kushiinaa tokkoffaadha. Wanti foolii adda addaa qabu asitti hin dalagamu. Qimamiin asiis kunola akkuma achitti asillee jijjiiree jira jechaadha. Asiis qobaadhumatti kun qopheessee jira. Kushiina lammaffaadha kuni. Yaani tokkoffaa asitti jechuudha. Nyaanni hedduun dalagamu. Garuu wanti foolii adda addaa hedduu qabu hin dalagamu. Waanuma kafiifa dalagama asitti. Akkasiin jira kushiina inni kun tokkoffaadha. Qimamiin asiis akkasitti jira gaasiin jira. Akkasitti jaa'isa goonee jirra. Akkasitti nu jijjiirama jechaadha.